الشمار كفوني داوتو تافي هردوستا AGM أكم جرتو نجين ربي قدان بكم سنجرتني تي سن الراحة جراتو جتشام أنا لي global media الرهم أدوغو ياراه كبدي سنيف دي هادي تجرام أدوغو ياراه كان إسني تيمو أن أبولي سكيسن تولشاو سي مداتي أدو كنا غويا الرا كيستي أبوليدتو أياليو هيراباتي وان مراسا بودا وبيك أرشيكم سدوماتين إدا الرام قدي إفميتي جرام إيغان داوتو تافيم أدرتتا كينا كبجمو جوار محمدو مالف قد فمو دبي كنجرو غافي هون دكيناتي أكما أبوليدتون قد فمتي يا ربي جوار محمديس قدنو ديسي أمرين هندو أركا كيجرتين إموتو كدنا كينا oduu kenna gaba biraatiin UK fi Russian talaaliiwwan isaanii walitti makanii iyaaluuf akka jiran gabaafameeti jira. Oduu kenna itti aanuun immootu gareen hojjettoota balalii China daayiparii akka kaawwatan gaafatamaniiti jiru. Oduuwwan kanneen kan gama keessan dhiyeessu ta'a. Daawwattootaa fi hordoftoota kennaa kabajamoo tamsaasni kenna idilee guyyaa guyyaan AGM irraa isiniif darbu bifa salphaa ta'een akka isin bira ga'uuf warroonni YouTube channel kennaa subscribe godhatiin YouTube channel kennaa subscribe godhadhaa. Warroonni karaa fuula Facebook kennaatiin hordoftan immoo page fuula Facebook kennaa like follow godhadhaa jecha hamma xumura qophii kennaatti nu faana turaan immoo affeerraa kennaa. Obbo Lidatu Ayyaalee gameessa Itoophiyaan nama siyaasaa keessaa qabdu keessaa nama ijoo akka taheetu himama. Keessumaayyuu namoota Amaaraa siyaasa biyyattii keessatti hirmaatan keessaa Obbo Lidatu Ayyaalee nama adda dureen dheeramudha. Lidatu Ayyaalee saba Amaaraa keessaa akka Oromoo keessaa Jawaar laalamu kanatti nama laalamudha. Dhugumatti namtichi nama hubannoo siyaasaa ammayyaa qabu akka taheetu himamaaf. Obbo Lidatu Ayyaalee tibbuma Jawaar faana hidhaman san hidhame. Lidatu Ayyaalee kan hidhame magaalaa Bishooftuu irraa. Lidatu Ayyaalee Jawaar wajjin walitti dhufeenya hamaa akka qabuu fi Jawaar wajjin OMN irrattis dhiyaatanii intarvii garagaraa gochuudhaan mootummaa irratti dhiibbaa garagaraa godhaa akka turan hundi kennaa ni yaadanna. Obbo Lidatu Ayyaalee fi Jawaar Muhammad intarvii OMN irratti godhan irratti fulbaana 30 booda mootummaan injiru jechuun isaaniis ni yaadatama. Oolanii osoo hin bulin immootu jarri lamaanuu hidhamuun isaanii gabaafame. Garuu amma turtii yeroo dheeraa booda Lidatu Ayyaalee hidhaa irraa wabii qarshii 30,000 gadi dhiifameeti jira. Obbo Lidatu Ayyaalee hidhaa baatiiwwan booda wabii mallaqaatiin mana hidhaatii bahuu isaanii dura ta'an paartii Dimookiraasummaa Itoophiyaanotaa obbo Adaanaa Taaddasaa dubbateeti jira. Manni murtii waliigalaa Oromiyaa Daddacha Bahaa kan magaalaa Adaamaatti argamu namni siyaasaa Obbo Lidatu Ayyaalee wabii qarshii 30,000tiin gadi dhiifamanii dhimma isaanii alaa akka hordofan murteessuu abukaatoon isaanii BBCtti himan jechuudhaan BBCnis dubbii kana gabaaseeti jira. Dhimma isaanii irratti beellamamee kan ture hirmaannaa heeraa fi sirna heera mootummaa diiguun jedhu amma dura irratti banamee ture fooyya'ee akka dhiyaatuuf ajaja kenne ilaaluuf ture jedha abukaatoon Obbo Lidatu keessaa tokko obbo Abdul Jabbaar Hussein. Abbootiin alangaa himanna fooyya'ee manni murtii ergaa dhiyeesseen booda abukaatoon falmii himannicha irratti qaban dhageessanii dabalataan Obbo Lidatuuf mirgi wabii akka argamu gaafachuu himu obbo Abdul Jabbaar. Bu'uuruma kanaan manni murtii wabii qarshii 30,000 qabsiisanii dhimma isaanii alaa akka hordofaa akka danda'an murteessuus himu. Amalli mallaqaa gaafatamee ammatti mallaqni gaafatamee kafalaa akka jiranii fi waaree booda naannoo sa'a 8 gadi dhiifamu jedhee akka eegan pirezidaantiin paartii Dimookiraasummaa Itoophiyaa obbo Adaanaa Taaddasaa BBCtiin akkuma himaniin Obbo Lidatuun baay'ee osoo hin turin yeroo san mana hidhaatirraa gadi dhiifameeti jira. Obbo Lidatu Ayyaalee amma dura irra deddeebiidhaan mirga wabii eegamuuf illee poolisiin gadi dhiisuu akka dide isinii gabaasuun kennaa ni yaadatama. Obbo Lidatuun adoolessaa darbee okkoraa ajjeechaa artiist Haacaaluu Hundeessaa hordofee uumameen walqabatee rakkoo magaalaa Bishooftuu keessatti uumameen shakkamuun to'annoo jala galeen jalqabaa hokkora magaalaa Bishooftuu keessatti ture qindeessuu fi mallaqa deeggaruun shakkamanii kan to'ataman yoo ta'u booda himatii meeshaa seeran alaa qabachuu jedhu irratti dhiyaateera. Himata kanaan manni murtii mirga wabiin akka bahan erga murteesseen booda onkololeessaa darbee poolisiin hirmaannaa sanaan gadi dhiifamuu fi
hirmaannaa biraatu heeraa fi sirna heera diiguun jedhu to'annoo jalaa ooluun obbo Lidatu beeksiseetii ture. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo odeeffannoon waa'ee obbo Lidatu kana fakkaata. Obbo Lidatuun akkuma obbo Jawaar fa'aa wajji hidhame garuu hanga ammaatitti Jawaar gadi hin dhiifamne. Jawaar mootummaan waan gadi dhiisuu hedduus hin fakkaatu garuu maaltu beeka akkuma obbo Lidatu gadi dhiise kanattis gadi dhiisuu mala. Yaa Rabbi akkuma obbo Lidatu hidhaarraa baafte kanatti Jawaar Muhammadis hidhaarraa nu baasi jettanii kadhachuu hin raafatinaa jechuun yeroo garagaraatti irra deebiidhaan du'aa'ii akka gootaniif isiniif dhaamuun kennaa ni yaadatama. Irra caalaan immootu du'aa'ii osoo ta'uyyuu du'aa'iitti aansinee yeroo hundaa qabsoo Jawaar Muhammad hidhaa baasuu danda'u qabsoo tooftaa fi akkaataa Jawaar Muhammad hidhaa irraa hiikamuu danda'u wal faana waliin gaggeessuu akka qabnus yaamicha kennaa yeroo maraati. Akkuma warri Amaaraa gammadee kanatti jechuun akkuma warri Habashaa Lidatuun hiikamuu gammadee kanatti guyyaan xiinxalaan siyaasaa fi daayirektarri ol'aanaan Oromiyaa miidiyaa neetwork duraanii obbo Jawaar Muhammad hayyuun saba kanaa hidhaa irraa gadi dhiifame hundi kennaa gammachuu kennaa yeroon itti ibsannu fagoo miti. Kanammoo gargaarsa rabbiitii fi qabsoo kennan ni milkeessina. Oduu kennaa gama biraatiin UK fi Raashiyaan talaalliiwwan isaanii walitti makanii yaaluufi UK fi Raashiyaan ga'umsa ittisa talaallii COVID-19 cimsuuf talaalliiwwan isaanii walitti makanii yaaluufi saayintistoonni UK Raashiyaa garee tokko ijaaruun talaallii AstraZeneca fi Sputnik V kan Raashiyaatti hojjetame walitti makuun dandeettii dhibee kana dandamachuu cimsuuf walii galaniiti jiru. Akka saayintistoonni jiranitti talaalliiwwan wal fakkaatan walitti makuun dandeettii dhibee dandamannaa nama daranuu jabeessa. Talaallii kana lamaan walitti makanii namoota umrii isaanii 18 ol ta'an irratti Raashiyaatti yaaliin gaggeeffamuuf kan jiru yoo ta'u namoota hangamii irratti talaalliin kun akka yaalamu hin beekamne. Oxford dhiheenya adeemsa yaalii talaallii isaa irratti gabaasaa maxxanseen talaallicha milkaa'aa fi fudhachuufis yaaddoo kan hin qabne jedheetii jira. Qorattoonni ammallee milkaa'ina talaallii kun namoota umriin isaanii siqee irratti qabu sassaabaa jiru. Qaamni to'annoo qorichaa UK's hayyama ni kenna jedhamee eegama. Talaallii UK'tti walta'iinsa dhaabbata AstraZeneca fi Oxfordiin hojjetamee fi talaalliin Raashiyaatti Inistituutii qorannoo Gamaleeyyaan hojjetaman lachuu qaccee sanyii source COVID-2 jedhamurraa wanta fudhatan waan qabaniif wal fakkaatu. Talaalliiwwan wal fakkaataan lama ammoo yoo walitti makaman gahumsi isaanii dabaluun hubaatii kan hin qabnes ta'uu malu jedheera AstraZenecaan. Talaalliin kun talaallii Pfizer BioNTech kan UK, Kanaadaa, Bahrein fi Saudi Arabiyaan akka kennamu ragaa isaaniif USA'n adeemsa hayyamaa argachuurra jiru irraa adda. Raashiyaan biyyoota addunyaa dursuun talaallii COVID-19 Sputnik V jedhamu argachuun torbaan darbee magaalaa Mooskootti talaaluu eegalteetii jirti. Odeeffannoon gama Raashiyaa fi UK'n jiru kana fakkaata. Gama Chaayinaatti yoo deebine gareen hojjettoota balallii Chaayinaa daayiparii akka kaawwatan gaafataman. Qaamni aviyeeshinii Chaayinaa ji'oota balaa COVID-19 gama mana fincaaniitiin dhufu hambisuuf hojjettoonni garee balaliinsa daayiparii fincaanii akka kaawwataniif yaada dhiyeesse. Gorsi daayiparii irratti kenname kunis qaama qajeelfama haaraa meeshaalee ittisa dhuunfaa daandiiwwan qilleensaati jedhame. Qaamni to'atan kunis yaanni kun balalliin xiyyaara chaartarii bakkeewwan balaan COVID-19 ol aanaan jirutti hojiirra akka oolfamu himeetii jira. Sadarkaadhuma addunyaatti daandiiwwan qilleensaa buufataalee xiyyaaraa imaltoonni akka gara balaliinsaatti deebi'an gochuuf haala hojmaata isaanii irratti jijjiirama ol aanaa taasisaa jiru. Bulchiinsi siviilii aviyeeshinii Chaayinaa daandiiwwan qilleensaa akka tamsa'ina koronaa vaayirasii ittisaniif qajeelfama fuula 49 keessatti gorsawwan akka hojiirra oolan gaafate taasiseetii jira. Yaadni daayiparii fincaaniitiin fayyadamu kunis balalliiwwan chaartarii
bakka namoota miliyoona keessaa namni 500 ol vaayirasichi itti qabametti achirraa taasifamutti hojiirra oolfama. Gorsi gareen balaliinsaa maaskii, gilaavii harkaa, barneeksaa, manaxirii uffata ittisaa gatamuu fi haguuggii kophee akka kaawwatan jedhus kan dursaan kaa'ame keessaayi. Industiriin aviyeeshinii addunyaa dhiibbaa weerarichaa imala Iraan gaheen irraa bayyanachuuf yaalii taasisaatii jira. Tarkaanfiiwwan haaraan balaliinsaaf kaa'amanis haaluma biyyattii gargari muraasni isaanii yoo xinnaate daandiiwwan qilleensaa teessuma tokko imaltoota gidduutti duwwaa akka dhiisan gaafatamu. Kan ammoo tibba balaliinsaatti maaskii kaawwachuun dirqama taasisaniiti jiru. Egaan daawwattotaa fi hordoftoota keenyaa oduun amma isinitti himne kan amma waa'ee biyya Chaayinaa kun gabaasni kan qindeesse BBCdha. Egaan daawwattotaa fi hordoftoota keenyaa odeeffannoon har'aaf qabannee isiniif dhiyaanne immoo kanuma. Odeeffannoo biraatiin deebinee hanga garuutti nagaan nuuf tura.